Dr. Abiy Ahmed. Atin dhaloonni kan keessa eessa dhalatte? Loonni koo dachii Oromiyaa keessa. Ayyee haadhaaf abbaan kan kee hoo? Abbaa fi haati koo Oromoodha. Oromoo qofa moo? Oromoo duwwaa osoo hin taane qonnaan bultu. Garuu atin eessa dhalattee guddatte mee filatti dhalatte nutti? Baadiyyaa keessatti dhaladhee guddadhe. Akkuma kenna lafa itti dhalatte suni biyyatti dhalatte karaan ifaan daandiin hunne kana kun jira akkam? Biyya na dhaladheetti guddadhe televezyiiniin hin jiru, ibsaan hin jiru, daandiin. Akkas taanaan baadiyyaa guddoodha jechuudha. Ayyee kan si gaafadhu haadhaaf abbaan koo Oromoo jette abbaan kan afaan Amaaraa hin beeka. Abbaan kiyya garuu Amaariffaa cirumaan danda'a. Afaan Amaaraa wallaaluun abbaa keessisanii suni waan isaan rakkis qaba maan isaan godhaa ture. Rafamaa guddanne. Ayyee gaafiif deebiin waliin godhuu keetiif galatoom ulfaadhisin jedha. Daawwattootni yoo yanageen san badhaadha. Harkoppee adda abtaayee danda'a waliin qabna xumur qophiin waliin tura. Abtaayee bagna gaan dhufte. Ayyee keessummaa tolchitee waan affeerteeffatillee ulfaadha. Atini taayee malee maqaa dhibii qabda. Abooran immoo abbalii bannaan jedhee jira. Aniyyuu boora nama qasuun hin dhageen. Ammoo garuu ijoolleen Oromoo hedduun taayee jechuun harree jetti. Maal dhiironni sun? Maal jechuudha kun? Eeyya. Lakki homaa miti ijoollumatti akkasidhaa fedhe malee ani. Keessa hin jiru lakki. Lakkisuun amma. Ayyee lakkisee. Ilaaf taayee mootummaan isan dur ture yattuu jedhan waan saamaadha. Isan hojii ammata waan saamtan agarta saamtanii fudhattu. Akka maaliif fudhachuu dide? Gaafa wayyaan hin jirtu maan fudhatiin ammatan fudhatte. Guyyaa sun roorroo keessa turre.